Roobii galgala mudde 17/2025 kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu isinitti himuun dura mataa odeeffannoo keenya isinitti himna. Waraanni bilisummaa Oromoo kaadhimamtootaa fi miseensota haaraa waraana bilisummaa Oromoo leenjisaa ture eebbisiisuun bobbaasuu beeksise. Shawaa Kaabaa fi Iluu Abbaa Booraatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu hime. Murtee bulchiinsa Tiraamp dabarse hordofee lammiileen Itoophiyaa yaaddoo keessa seenuu himan. Dhaabbanni mirga namoomaaf falman Human Rights Watch abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gaazexeessitoota Doochee Veellee 2 guutummaan hojiirraa haquu qeeqe. Muummeen ministeera Hindii Naarendiraa Moodii Finfinneetti muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin simataman kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qabu jecha kanneen hundee miidiyaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu waliin turaa jecha oduun kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kaadhimamtootaa fi miseensota haaraa waraana bilisummaa Oromoo leenjisaa ture eebbisiisuun bobbaasuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa loltoota mootummaa waliin lola gaggeessaa miseensota waraanaa leenjisaa ture eebbisiise. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa ji'a tokkoon dura kana booda miseensota waraana bilisummaa Oromoo torbaniin leenjifnee hidhachiifnee ni bobbaafna akkuma jedhan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo walitti fufiinsaan leenjifamanii bobbaafamaa jiraachuu miseensonnii fi qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti itti aanaa fi ajajaan giddugalaa Oromiyaa Jaal Waamii Dhugaa hundee miidiyaatti himan. Lolli waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa fi zoonii ba'aa keessatti taasisaa jiruun bilchiginnaatti rifaasuu guddaa itti ta'ee jira jedhame. Shawaa Kaabaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii walitti fufaa waraana mootummaa irratti fudhachaa jiraachuu hime. Muddee 17/2025 waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Kaabaa aanaa Adaamaa buufata waraanaa Callee mana barumsaa Bobeessaa jedhamutti waraanni zoonii Arsadee jala bulee haleellaa waraana mootummaa irratti fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee loltoota farra riphee lolaa jedhaman irratti barii barraaqaan itti seenuun du'aa fi madoon adabuun loltoota sirnichaa jiraattis booji'uu beeksise. Waraanni zoonii Arsadee tarkaanfii fudhate kanaan loltoota bilchiginnaa 6 ajjeesuun jiraatan immoo 2 harkaan qabuun gama meeshaatiin qawwee Kaabaa 6, hidhannoo mudhii 20, boombii 3, rasaasaa Akaamaa 963, rasaasa PKM 634 fi kophee kuntaala 1 irraa hiikuun galii waraana bilisummaa Oromootiif oolcheera. Akkasumas hidhamtoota maqaa garaa garaan dararaan hidhaarraa gugsee baasuun injifannoo galmeesseera. Ittuma fufuun godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Booree ganda Agaloo jedhamutti bilchiginnaan maqaa sakantaayinsa jedhuun bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuu waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa himan. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanatti guddoo rifachuun uummata mana irra deemanii waraana bilisummaa Oromoo waliin akka sakatta'aniif dirqamsiisaa jiraachuu jiraattonni himan. Saddeen Sooddoo muddee 15/2025 waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Kibba Lixaa aanaa Saddeen Sooddootti hoogganaa milishaa gandaa Lagayaa kan ta'an nama maqaan isaa Tashoomee Dirribaa jedhamu uummata gandichaa hiriirsaa kan ture irratti tarkaanfii fudhateera. Roobii muddee 17/2025 lixa Shaggar aanaa Abunaa ganda Barat ganda Mandiidaa Xunjiitti jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo kaambii bilchiginnaatti seenuun milishoota 4 qawwee waliin dhuunfatee ooleera. Meeshaalee waraanaa isaan qabatanii jiran waliin galii waraana bilisummaa Oromoof oolcheeraa jedhame. Maqaan milishoota waraana bilisummaa Oromoo kanaan booji'amanii Abarraa Dhinsaa, Alamuu Raasaa, Kibiruu Raasaa, Joonsee Baqalaa yoo jedhaman booji'amtoonni kun dirqamaan leenjii fudhataa akka turanii bobbaafaman himanii jiru. Murteen bulchiinsa Tiraamp dabarse hordofee lammiileen Itoophiyaa yaaddoo keessa seenuu himan. Torbanoota dura
baqattoota Somaaliyaa Ameerikaa jiraatan eegumsi seeraa kaafamee gara biyya isaaniitti akka deebi'an ta'ee ture. Amma immoo bulchiinsi Tiraamp hojimaata lammiilee Itoophiyaaf mirga da'annoo seeraa jireenya yeroof tiksu erga hambiseen booda lammiileen Itoophiyaa Kolooraadoo jiran sodaa keessa galuu dhaabbileen mirga baqattootaaf falman ibsan. Yuunaayitid Isteetitti kutaa bulchiinsa Kolooraadoo keessa hawaasni Itoophiyaa baay'ee kan keessa jiraatan yoo ta'u, tilmaamaan lammiileen Itoophiyaa 30,000 hanga 50,000 gidduu akka jiraatan hawaasni Itoophiyaa Yuunivarsiitii Kolooraadoo Boolder beeksise. Amma garuu akka dhaabbileen falmitoota kabaja mirga baqattootaa jedhanitti hawaasni Itoophiyaa hedduun erga murteen kun jimaata darbe ifoome as rifaatuu keessa galuu ibseera. Kana jechuun lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa keessa eeyyama yeroo jala jiran guyyoota 60 keessatti biyyattii gadi dhiisanii ba'uu qabu yookaan biyya ari'amuu danda'u jedhame. Liidiyaa Taamiraat dhaabbata miseensa hawaasa Itoophiyaa naannoo Kolooraadoo yoo taatu gochi raawwatamaa jiru hiika hin qabu jechuun miidiyaa CBS'tti himte. Akka ragaan agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa 4,500 ta'an hojimaata lammiilee Itoophiyaaf mirga da'annoo seeraa jireenyaa yeroof tiksu kan argatanii jiru. Marti kana ilaalchisee dubbii himaan tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa eegumsa yeroo kanaan dura kennamaa ture duraanuu jireenya dhaabbataaf kan karra saaqu miti jedhan. Akkasumas haalli Itoophiyaa yeroo ammaa nageenya lammiilee gara Itoophiyaa yoo deebi'anis balaa guddaa kan fidu miti jechuunis dabalaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet marsariitii isaanii irratti ammas rakkoo Itoophiyaa keessa jira jedheerraa kan ka'eef of eeggannoo sadarkaa sadaffaa kaa'etti jira. Aadde Liidiyaa Taamiraat gama isheetiin hawaasni Itoophiyaa sababa kanaaf rifaatuu keessa akka jiru ibsuun Itoophiyaan bakka nageenya amansiisaan hin jirre itti deebi'an jiraachuuf kan hin mijoofne jechuun mormite. Itti dabaluunis namoonni bara 2022 irraa eegalanii garana dhufan amma ijoollee isaanii gara mana barumsaa erguun ijoollee isaanii barachaa jiru. Baay'een isaanii kaardii eeyyama hojii argachuun hojii jalqabaniiru jette. Dhaabbatni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gaazexeessitoota Doochee Veellee 2 guutummaan eeyyama isaanii haquu qeeqe. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gaazexeessitoota Doochee Veellee 2 dhaabbataadhaan hojiirraa dhorkuun isaa Itoophiyaa keessatti bilisummaa miidiyaa dhiibbaa cimaa keessa jiraachuu kan mul'isu jechuun Human Rights Watch ibse. Tarkaanfiin kun bilisummaa pireesii fi sakatta'insa walabaa irratti balaa guddachaa jiru kan mul'isu ta'uu qorattoonni mirga namoomaaf ibsaniiru. Dhimmicha haala mootummaa Itoophiyaa miidiyaa qeequu fi gabaasa walabaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jiru irra deebi'ee agarsiisa. Dhaabbanni oduu Jarman Doochee Veelleen ibsa muddee 12 kenneen abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gaazexeessitoota isaa 2 dhaabbataadhaan hojiirraa dhorkeera. Kana dura abbaan taayitichaa xalayaa waxabajjii 23 Dimtsii Wayyaaneef ergeen riippoorteroota 9 Itoophiyaa keessaa socho'an hojii oduu gabaasaa hojjetan akka dhaaban yeroof ajajeera. Xalayaa hordoffii torban darbe Dimtsii Wayyaanee argateen abbaan taayitaa miidiyaa hojii irraa dhorkuu riippoorteroota 7 kaasuun kanneen 2 naannoo Amaaraa fi Tigraay waraanaan miidhaman gabaasaa turan irratti garuu seera Itoophiyaa fi naamusa ogummaa hin kabajin itti fufaniiru jechuun dhorkuu dhaabbataa kaa'eera. Miidiyaan Dimtsii Wayyaanee deebii kenneen abbaan taayitaa miidiyaa fakkeenyota addaa sarbama seeraa akka hin dhiyeessine garuu gabaan Dimtsii Wayyaanee seera miidiyaa fi seera haasaa jibbiinsaa biyyattii cabseera jechuun waliigalaan himateera. Gaazexeessitoonni kana hojiirraa ari'uun mootummaan Itoophiyaa sakatta'insa walabaa fi gabaasaa qeequu irratti ofirraa fageessuu isaa kan mul'isu ta'uu dhaabbileen mirga namoomaa ibsaniiru. Waggoota darban keessa gaazexeessitoonni Itoophiyaa doorsifamuu, hidhamuu fi ukkaanfamuu itti fufiinsaan akka mudates eerameera. Akka gabaasota mirga namoomaatti gaazexeessitoonni hedduun yeroo dheeraaf sodaa keessa ta'uun hojjechaa turan. Baay'een isaanii ammoo biyya keessaa baqachuun alatti jireenya baqattummaa keessa jiraachaa jiru. Ji'oota 5 darban qofa keessa poolisiin yoo xiqqaate gaazexeessitoonni Itoophiyaa 6 to'annoo jala oolchuu gariin isaanii himata malee yookaan yeroo dheeraaf hidhaa keessa turuun gabaafameera.
Gaazexeessitoonni Doochee Veellee lama hojii irraa dhorkuun Itoophiyaa keessatti bilisummaa miidiyaa irratti dhiibbaa guddaan dabalaa jiraachuu akeekuun tarkaanfiin kun sodaan gaazexeessitoonni biyyattii caalaatti cimsuun sakatta'iinsaa fi walaba pireesii walaba irratti balaa hamaa fidaa jira jechuun dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ibsa isaan eereera. Muummeen ministeera Hindii Naaraandiraa Moodiin Finfinnee seenan. Muummeen ministeera Hindii Naaraandiraa Moodii daawwannaa seena qabeessa jedhame kan guyyoota lamaaf turu taasisuuf Finfinnee seenanii jiran. Moodiin yeroo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'an muummee ministeera Abiy Ahmadiin Alii fi giiftii duree Zinnaash Taayaachoo, ministeera Haajaalaa Geediyoon Ximootiyoosii fi aangawoonni ministeeraa hedduun argamuun simannaa taasisaniifii jiran. Moodiin turmaana isaanii keessatti muummee ministeera Abiy Ahmad waliin waa'ee investimentii fi nageenya saayibarii akka mari'atan himamee jira. Aanil Kumar Raay Itoophiyaatti ambaasaaddarri Hindii Moodiin dhimmoota waloo dursi kennamuuf warreen akka investimentii, qonna, misooma, albuuda, gabbisa bu'uuraalee misoomaa dijitaalaa fi nageenya saayibarii irratti muummee ministeera Abiy waliin marii taasisan jechuun ibsanii turan. Moodiin walgahii manneen maree lameenii Itoophiyaa boruu taasifamu irrattis ni argamu jedhameetii eegama. Kana malees lammiileen Hindii Itoophiyaa keessa dhimma garaagaraaf jiraatan 2,500 ol waliin boruu akka wal argan kan himame yoo ta'u, sagantaa simannaa isaaniif taasifame irratti ni argama jedhameetii eegama. Ministeerri alaa Itoophiyaa daawwannaan kun walooma biyyootan kibba addunyaa jiran waliin qaban cimsuuf kan taasifame jechuunis ibseera. Bara 2025tti Oromiyaatti namoonni 200,000 fi 80,000 ol sababa rakkoo nagaan buqqa'uu dhaabbanni International Risk Committee ibse. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa International Risk Committee bara goolabamaa jiru kana bara 2025tti Oromiyaa keessatti qofa namoonni 200,000 fi 88,000 ol sababa rakkoo nageenyaan buqqa'uu ibse. Dhaabbatichi walitti bu'iinsa naannichaa keessatti mudatee turee fi ammas itti jiruu fi jireenyi jiraattotaa naannoo kanaa barbadeessuu, hanqina midhaan nyaataa daa'immanii hamaa dhaqqabsiisuu fi maatiiwwan qe'ee isaanii irraa akka baqatanis taasiseera jedhe. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qabannee kan haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.